siyaasa waaqayyoo hin geggeessa. Hordofa qofa osoo hin ta'in hin geggeessa. Utuu ergamaa fi hacaaluun dhufanii hacaaluun keessaa filadhaa jette. Mee akkamittiin nama foonii fi ergamaa waaqayyoo bukkee qabdee nama keessaa filattati? Maaliif barbaaddeeti? Anaaf osoo hacaaluun hin uumaminuu Gabrielii naaf caalaa hacaaluun. Ani waaqayyoo sirba dhaggeeffatta seeta. Sirbaanis natti dubbata jedhee nama. Waaqayyoo harreedhaan dubbatee miti kitaaba irratti. Miti? Kanaaf akkamitti wayni isaadhaan sitti hin dubbanne waaqayyo harreedhaan egaa dubbate. Ergaan harreedhaan isaa dhufu, galaanadhaan isaa dhufu, caalaadhaan isaa dhufu, eenyuudhaan isaa dhufu. Afaan koo haa qabamu, arrabni koo haa qabamu. Ana jechuudhaan qulqulluun taatu. Ashama harka fuunee kan jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii keessummaa keenyaadha. Egaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Ani Sagalee Lamuuti. Turtii gaarii. Ayyee keessummaa keenya gara istuudiyoo keenyaatti nagaan dhufte. Baganaaf barteessis. Ayyee keessummaan keenya eenyu jedhama? Eessatti dhalatee? Eessatti guddatee? Kafee Alatuufaan jedhama. Dhaloonni Oromiyaa keessa. Jireenyi Oromiyaa keessa Finfinneedha. Tajaajila Wangeelaati. Tajaajila Wangeelaa jechuun waanuma samiirra jiru qofa osoo hin ta'in biyya lafaa kanarratti dhugaa samiirra jiru kan mul'isanii ta'uudha. Kanuma hojjetu. Kanuma hojjetu. Ayyee galatoomii. Gara gaaffii keenyatti dabarra. Yeroo darbe miidiyaa irratti waaqayyo ofuma isaatiiyyuu siyaasa nyaadhaa jettee turte. Mee maal jechuu barbaaddeeti? Siyaasa nyaadha jechuun siyaasa nyaadha. Siyaasa hin hordofu osoo hin ta'in yookaan immoo hin hordofu qofa osoo hin ta'in waaqayyoo siyaasa sin geggeessa. Maddi siyaasaa jalqabumayyuu waaqayyoodha jedhee amananii sammuu kitaaba qulqulluu seera uumaarraa jalqabnee haga xumura mul'ata Yohaannisitti yommuu dubbisnu siyaasaan waaqayyoo fi seexana jidduu jira jechuudha. Haga ammaatu jira. Maaliif nu qoraa? Fakkeenyaaf seexanni maaliif nu qoraa? Waaqayyoo immoo maaliif nurraa dhorka? Nurraa dhorki jennaan miti. Kun akkuma abbaa aangootti fakkeenyaaf qabaleetti deemtee iyyannoo iyyattu, akkuma poolisiitti deemtee iyyannoo iyyattu sana waaqayyootti illee seexanni na qoraara waaqayyoon irraa dha'e kun poolitikaadha jechuudha. Kadhannaa fakkeenyaaf waaqayyoon seexan akkasirraa dhafu maaliif sirraa dha'a? Egaa poolitiksii hin taane, egaa siyaasaa hin taane, egaa waliin qorre, egaa waliin miine qaama tokko warqanii iyyattu yoo si miidhee miti. Kunu siyaasaadha jechuudha. Namiidhee narraa dhorkii jechuudha. Kanaaf siyaasa waaqayyoo hin geggeessa. Hin hordofa qofa osoo hin ta'in hin geggeessa. Seexanaa fi waaqayyoo jidduu maaltu jira? Siyaasadha miti. Aangoo barbaadee seexanni fonqolcha mootummaa gaggeessuu yaade jechuudha akka Itoophiyaatti ilaalu. Fonqolcha mootummaa gaggeessuu yaade egaa waaqayyo immoo achi gara lafaatti gadi darbe aangoo irraa qabu mulqee achi booda kaafnoo kufaatii seexanaa yookaan Saaxinaa'eel irraa jalqabee haga amma mul'anni Yohaannis barreeffamu kana maratti wanti jiru hunduu siyaasa jechuudha. Fonqolcha mootummaa yaade seexanni gadi darbame, seexanni immoo nama dogongorsiisee namaa fi seexana akkanatti amma kun morkii jira, lola jira, wal miidhuu jira, wal loluu jechuu jira. Kanammoo jidduutti qaama Kiristoos dhufe, Kiristoos immoo hojii seexanaa kana diiguuf dhufe jedhaa miti. Wanta hojjetee tokko jira jechuudha. Kun amma maalidha? Siyaasadha. Fakkeenyaaf siyaasni tokko ka'ee Itoophiyaan nan diiga osoo jedhe siyaasa jechuudha. Yaadaan diiguu danda'a, waraanaan qofaa miti akka Itoophiyaa yeroo tokko waraanumaan yaadna garuu yaadaanis diiguu hin dandeessaa. Akkuma fakkeenyaaf amma sabni naannoo Amaaraa jiru kana yeroo dheeraadhaaf amma Itoophiyaa keessatti akkuma qofa Itoophiyaadhaaf isaan yaadan kana mul'ata tureyyuu amma garuu uummanni keenya sirriitti dammaqee eenyummaa ofii osoo ittiin saalfatiin dhugaa ofii dubbachuu jalqabnaan sobni isaanii gadi bu'aa ifatti ba'aa qullaa dhaabachaa jira. Kun amma siyaasa jechuudha. Kanaaf yaada diigda jechuudha. Amma gara naannoo Amaaraatti qawween nu baasne nu misaayilis hin darbanne garuu maal ta'a yaada isaanii soba isaanii bara meeqaaf Itoophiyaadhaaf isaan qofti akka hojjetan sobaan hojjetanii kan dhufan waan kana yaadaan mormitaa yaada isaanii qullaa dhaabde jechuudha. Kanaaf Kiristoos illee amma yoo dhuftu hojii fannootiin barumsa dhugaatiin hojii seexanaa diigee amma immoo hojii Kiristoos hojjete sana immoo lallabna jechuudha.
akkuma paartii nama kaafa'u aaban piippiin yookaan immoo badhaadhinni bilisiginnaan na deeggaraa jedhee lallabee namoota amansiisuudhaaf iddoo garaagaraatti koongirasii hojjetee of beeksisu kana waan filattan akkanan isin godha akkana waaqayyoollee warroona ana filattanii Kiristoos filattanii jireenya bara baraa argatu jedhe seexaanni immoo kaanillee waan qopheessee qaba kun siyaasaadha kanaaf siyaasa keessatti itti yaaddee tokko gadi qabuudhaaf of immoo Oromarratti guddisuudhaaf hin hojjetin malee dhugaadhaaf dhaabatte waaqayyoollee si hojii dhaabata si gargaara. Kanaafidha kanatti waaqayyoo ofuma isaatiiyyuu siyaaseenyaadha jetti. Kana wal qabsiisteetti. Kanas dubbattee turte yeroo darbu ituu ergamaa fi Hacaaluun dhufanii Hacaaluun keessaa filadhaa jetti. Mee akkamittiin nama foonii fi ergamaa waaqayyoo bukkee qabdee nama keessaa filattati. Maaltu barbaadeeti? Bakka nu gaafatte gaaffii taraa Oromoo baay'eetu nama uffatee iyyuu. Yeroo baay'ee namni kaasa kana. Bakka na gaafatte. Kaffaaloon gaafa yaadatamu kanaan yaadatama irra caalaatti. Ammallee deebisanii dabalanii naa gaafatanii. Yeroo tokko sila afaanuma keenyaan waan haasofnuuf waliin cabsinu waluma gorsina malee Oromoon jabaa ofii kanatti daangaa bal'ee tokko kenna mormaa ol taateetti kenna. Warri Oromoo amantaa keessa dhokatee cabsaa ture semua Taklaa Hayimaanotii qeesii 25ffaa ta'eetii samiirratti qaddasaa jira nu jedhanii ameen jennee fudhanneerra miti. Hacaaluun 26ffaa osoo ta'ellee ameen jedhee fudhadha. Maali Hacaaluun Taklaa Hayimaanotii gadi? Lachuu Oromoodha. Taklaa Hayimaanotii Oromoo Shawaati. Waan beeknu kana garuu maal seeti yeroo baay'ee dhugaan dhugaadha. Amma qoosa osoo hin ta'in ani kan dubbadde sagalee waaqayyootiin illee dhugaadha. Itoophiyaa keessatti rakkoon yookaan dhibeen guddaa maal akka ta'e beekta. Beekumsi ati qabdu anaaf naan galle yoo ta'e ati nama dogongorte anaaf. Garuu beekumsa ati beekte sana beekuudhaaf diiga auto gochuun qabu. Maaliif akkana jedhee akkamitti akkana amma wal arrabsuun kun waaqayyoodhaaf illee ta'u. Waaqayyoon biyya lafaa kanarratti dhugaa naaf ba'a jedhee malee zabanyaa naaf ta'a jedhe. Laalamni Oromoon kanarratti wal dhaba yeroo baay'ee jechuudha. Dhimmi amantiidha. Isa samiirratti deemtee atuun gaafattu waaqumatu gaafata namichi sun. Isa keessa seenee wal burcuus wal qoqqoodus hin qabu. Sirriitti warri kan dhaga'ullee sheerolii gochuu qaba jedhee namana. Maaliif amantaadha. Anaaf si kan hoogganu waaqayyoodha malee ati ana hooggantu ani siin hoogganu. Jireenya bara baraas kan siilaatu waaqayyoodha malee anaa miti. Yeroon barbaade ati si'oolii seenta jireenya bara baraa hin qabnu jedhee yeroon immoo si jaaladhee si kabaju ati immoo tokkoffaadha jireenya bara baraa qabda. Eenyutu aangoo kana naa kennu? Aangoon isa bira jira kanaan wal qoqqooduus hin qabnu walittis muufachuu hin qabnu namni akkuma isaaf galetti deddeebi'a akkuma Phaawulos jedhee namni hundi akka isaaf galetti haa deddeebi'u jedhee maan nama taraddaabata mardaatti hin malaalas jedha. Akkaataa inni itti hubateen haa deddeebi'u jedha. Hubannaan kee adda akka hubadheetti hin deddeebi'a malee akka ati naaf hubatteetti hin deddeebi'u. Amma yeroo baay'ee Kiristinnaan Itoophiyaa keessa jiru kana keessa akka nani si hubadheetti deddeebi'ii sin jedha. Kun immoo jireenya waggaa 100 yeroo Minilik jiru kana jiraadhu akka naan jechuu ta'a. Waaqayyo maal hafuura qulqulluu guyyaa guyyaadhaan nama barsiisaa miti. Beekumsa adda addaa naaf kenna. My leader, my teacher jedhee namana. Kanaaf na barsiisa waan haarawaa natti mul'isa. Kanaaf waa'ee Hacaaluu kanatti deebinu ammaa miti. Dhugaan kun amma egaa Kiristoos du'e osoo hin ta'in osoo Kiristoos hin du'in duraayyuu anaaf osoo Hacaaluun hin uumaminu Gabri'eel naaf caalaa Hacaaluu. Hacaaluu miti namni karaarra kadhatu namni homaan hojjenne Gabri'eel naa caala anis Gabri'eel nan caala Miikaa'elis nan caala. Maaliif akkoo gidduutti sidhaasa amantaa Ortodoksii keessa dhaqanii turte isayyuu daaqonii turte. Gabri'eel mana amantaa keessaa sirriitti beekta. Amma maal jedha amma yeroo akkana jedhu namoonni tokko Ortodoksii tuquudhaaf jedhe Gabri'eeliin Ortodoksii qofaa miti. Gabri'eeliin Miikaa'eeliin illee Ortodoksii qofaa miti. Ergamtoonni Waaqayyoo hundi Ortodoksii miti warra. Nullee warra amannu ergamtoonni Waaqayyoo nu bira akka jirtu ni amanna. Maal jedhe yaada kee fixadhee yoon dhageenyeen nan dogongorama. Ortodoksii tuquudhaaf jedhanii tokko amma charchii keessatti namni yoo lallabu ana tuquudhaaf lallabe jetta miti. Yoo tokko waan badee kiyya tokko argeetii namichi kun maa kanatti lallaban jettu. Anuma tuquudhaaf lallabaan paastariin kun dheengadda achaalatti eebal wajjin argee jira.
Inni barattuu yaadne yookaan waaqayyootu kaasitti dubbachaa jira jechuudha. Ati karaatti akka deebituuf yookaan immoo akka adeemsa kee sirreeffattuuf. Garuu anuma dubbachuudhaaf dubbate jettee hoo yaadde dhugaa nama fayyisu si fidee si bira yookaan namichi sun irraan fudhattu. Jalqaba baawundaree hojjetteerta jechuudha. Dhugaa sana akkam fudhanneef. Kanaaf Gabreelii nama Ortodoksii keessan ture. Gabreeliin Ortodoksii keessa jiruu fi Gabreeliin Pheenxee keessa jiru adda addaa miti. Gabreeliin tokkuma maara koon qabu. Garuu maal seeta kitaabni qulqulluu waaqayyoon yommuu jalqaba uumama uumuyyuu uumama hunda erga uumee booda nama akka fakkiisaatti uume. Gabreelii akka fakkiisaatti uume. Kanaaf namni kwaalitii tokko Gabreelii ittiin caalu kana jechuudha. Lammaffaa ergamtoonni waaqayyoo Gabreelii qofaa miti nu ergamtoota waaqayyoo hunda hin caalu. Ergamtoonni waaqayyoo yoo dogongorte battalumatti gara seexaanaatti jijjiiramti. Saaxinaa'el fudhadhu. Dogongora hin balleesse immediately angorraa bu'ee kufee gara seexaanaatti jijjiirame. Namni hin balleesse cubbuu isaan himatee gara waaqayyootti deebi'ee du'aaf ka'uu Yesuus Kiristoosiin maal ta'e ilma waaqayyoo ta'e. Kanaaf carraa gara waaqayyootti deebi'u waggaa balleessaa bileena osoo hin balleesse carraa bileena hin qaban gara waaqayyootti deebi'uudhaaf. Gabreeliin garuu hin qabu. Kanaaf Hacaaluun immoo akkasiin qofa kan madaalamu miti. Isa kan waaqayyo isaaf kennedha. Mootummaan isaa dhaabatu, Ameerikaanis waan hojjetu kan irraa fudhachuu hin dandeessu bara. Nama kamirraayyuu miti. Nama kamirraayyuu fudhachuu hin dandeessu. Hacaaluu akkuma fakkeenyaan kaasee malee nama kamirraayyuu aangoo kennaa waaqayyoon siif kenne kana sirraa fudhachuu hin danda'u, sirraa mul'isuu hin danda'u. Hacaaluun immoo nama nuuf akkuma ergamaa waaqayyootti ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf nama dhugaamuuf bahe namni Oromoo keessatti eessa jirtu jedhee osoo nu barbaadin akkuma hoolaa badeessanitti eessa jirtu jedhee kan nu barbaade Hacaaluudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan nu dammaqse. Amma tokko bahee jirtu eessa jirtu bara san jechuu qaba. Bara inni jirtu jedhee saba ofii dammaqsu saba ofii barbaadu san irri bara san jedha jechuudha. Anaaf ija koo qabanii poolitikaa kanatti lallabees hin jiru. Anas qabee karaa ammas. Akkamitti Hacaaluu wajjin walitti dhufeenya qabdu yeroo inni lubbuudhaan si horsiisitu? Yeroo muraasa wal argine garuu hojii isaa hunda nan hordofu. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii isaa nan hordofa. Yeroo muraasa keessatti wal agarree waan tokko haasofne gara fuulduraatti immoo waan tokko hojjechuudhaaf yaaduma waliin haasofne qabna. Gaanni fedha waaqayyootiin taane garuu kaayyoo inni du'eefsan immoo haga humna keenyaan immoo itti deemsina jechuudha. Kanaaf maalinni inni hojii guddaa nuuf hojjeteera. Hojii baay'ee nu hojjeteera. Uummata kana kakaaseera. Uummata kanaaf jiraatee du'e. Haasa'ee osoo hin ta'in jiraate jechuudha. Kanaaf akka salphaatti wanta laalluu miti. Garuu ani amantaa kamuu keekuudhaaf amantaa kamuu tuquudhaaf miti. Dhuguma waaqayyoon osoo fuuldura keetan. Akka immoo qabdu bati keessa turte sababii ta'eef. Keessa tureef immoo maali waliin keekni hin qabu. Soba ta'e wanti tokko soba hin jedha. Garuu itti yaadee onnuu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf mee akkamitti gara amantaa kanaa dhufte gara amantaa Ortodoksii keessaa baate? Ani amma rilijinii hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Rilijii iddoo nomination jedhu kana baay'ee itti namanu. Maaliif nuyyuu isa amma kaampii waldaa jedhamee kaampiin wanti hojjetamu kuni isallee seexanumatu yaada kana fite jedhee amana. Faiz yookaan immoo nama amantii nama amanu ta'uu qabda jedhee amana malee seexanni nama amanu sodaata malee nama amantaa keessa taa'u miti ka sodaatu. Kanaaf yeroo baay'ee namni tokko amantaa keessa taa'uu barbaada. Amanuu hin barbaadu. Amantaa eessa jirta? Amantaa akkanaa keessa. Eessa jirta? Amantaa akkanaa keessa. Garuu gooftaan Yesuus dhufee amantaa akkanaan bu'uura yookaan immoo amantaa akkanaan dhaabuu dhufee jedhee iddoo itti lallabe hin qabu. Mulongeelii dhaabuu dhufee jedhee lallabee Yesuus. Masarata Kiristoosii dhaabuu dhufee jedhee lallabe. Makaana Yesuusiin isiniif dhaabuu dhufee jedhee maal waldaa biraa hin dhaabne hin jiru. Ani jireenya jedhee bakka jireenya inni Kiristoos amantee kee itti jiraattu malee mana amantaa keessa kan argattu miti. Jireenya kee keessatti amantee ka fudhattudha. Kanaaf ani amma yaadni naa gale xiqqoo adda. Kana maaliif jennaan kana waaqayyootti naa ibsa. Tokko lammaffaa haga amantii Oromoo miidhe seexaan nu miine dhugaa dubbachuudhaaf. Kana miidheera lafarraa saameera, du'a saameera, bo'aa saameera sigalee Oromoon waldaa keessatti abaarameera. Oromoon lafa isaa saammamee, du'a isaa saammamee,
Kun Haacaaluma du'e kanaayyuu bara amantaa keessa dhaabataniiti miti ka abaaraa turan. Yoo Oromoo manfas ka jedhaa turan eessa? Amantaa keessa miti ka taa'e. Kanaaf amantaan wannoo seexaanaati, magaazana seexaanaati. Ani nama amanuun jaaladha malee nama amantaa keessa taa'u waliin galu. Si galee mi'a inni maaliif seeta seexaanni achi keessa taa'e dhukaasa. Achi dhukaasa. Ati yoo dhooftu amantaa tuqxee waldaa koo tuqee akkana siin jedha si galee achuma keessa taa'e dhukaasa. Oromooti dhukaasaa si ga'e amantaa keessa taa'e. Nama amanuu taatee garuu ati baawundarii san keessa hin jirtu jechuudha. Abbaan barbaade hoo amala tolfattee waldaan amala tolfattee teessi. Hoo amala hin tolfanne dhooftus amantaadhaa kaampaaniidhaa. Kaampaanii dhooftee malee Kiristoos hin dhaamu, Kiristoos garamittuu hin miitu. Kanaaf Oromoo haga amantaan miidhee seexaan hin miidhee jedhaan. Kanaaf achi keessa taa'ee dhokatee dhukaasa Oromoo abaaraa amma kana diiguun barbaadan. Kana diigeet nama amantaa keessa jiru osoo hin ta'in nama amanee jiraatu uumuu barbaada. Kun mul'ata kiyya jechuudha. Kanaaf Kaffaaloon maaliifitu waa'ee siyaasaa dhiisee dhimma amantii qofa irratti xiyyeeffatu yeroo baay'ee. Mee maal jetta warra kanaa? Isin siyaasa hojjettanii ilaalchisa. Maaf lama isaa ol faana gaggeessaa. Amantiin siyaasarraa bilisaa. Akkuma Waaqayyoon lamaan isaayyuu gaggeessutti gaggeessa. Akkuma duratti sitti ibsa Waaqayyo siyaasa keessa jira jedhee Waaqayyo siyaasaa biyya lafaa kana roofitu ka seexaana wajji jiru kana akkuma mul'ata Yohaannis irratti arginu kana yeroo sun nuun dhumnaa samii haarawaa fi lafa haarawaatu. Yeroo san dadhabuun hin jiru, wannoon hin jiru, namni waliin lolu, dhoobachuun hin jiru, beela'uun hin jiru, wal dhiibuun hin jiru. Ifaan elektiriikiin akka Itoophiyaa kanas badeen dhufu olaatu ibsaa fi sa'aatii 24 guyyaa 165 yeroo sani bakka malee amma akka biyya lafaa kanarratti jirtu haati warraa fi abbaa warraatu polotikaa keessa jiru. Ijoollee fi haati warraa polotikaa keessa jiru, abbaa warraa fi ijoolleenis polotikaa. Kun adiidhaa hoonsi jedhu gurraacha hoonaan jette polotikaadha jechuudha. Kanaaf waan hin oolle dhiisuun hin danda'amu. Dhiisuun hin danda'amu. Ilaayyuu hunda'uun itti fayyadamtee yoo taate gaariidha jedhee nama maaliif seete? Biyya lafaa kanarraa Rabbi yookaan immoo Waaqayyoon jireenya akka jiraannu barbaadu jira. Isa sana jiraanneet hojjanneet agarsiisnee taruu qabna jedhee nama yookaan immoo isa meetii waan qarshii akka ittiin daldalu nuuf kenname kennaa nuuf kenname ምንድነው ይሄ መክሊት jedhama afaan Amaariffaan Amaaraati afaan Oromoodha kun Oromootu mee Amaara garuu maalidha መክሊት jedhama na akkan ittiin daldaltee ittiin bu'aa buufattu kan siif kenname kennaa qaba biyya kana amma wanti barame tokko maalidha amma namni yommuu du'u yookaan immoo yommuu jedhu yaangi irra ta'e fakkeenyuma akkuma Haacaaluu kana yommuu du'u namni kana du'u isa duras bisa addunyaa faulaatu qabsoo Oromoo keessatti polotikaalii yaangi ijoolleen ammallee kaayyoo uummata Oromoo faayidaa uummata Oromootiif duutu jirti hiriyoonni keenya. Namni milkaa'e jechuun nama umrii waggaa 120 jiraate yookaan immoo nama umrii waggaa akka Maatosaalaa 900 uumame. Maatosaalaa maal hojjete waggaa 900 uuma faayidaa takka hin buusne. Alaazaar du'ee du'aa ka'ee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin deemeera. Mee faayidaa maal fayyade? Hoomaan fayyadu maal hojjete? Alaazaar nama tokkoof hin gadhan. Nama milkaa'e nama jedhamu biyya lafaa kanarratti nama umrii dheeraa jiraate sun ta'e nama dhimma uumameef kaayyoo uumameef jiraate fixatee kaayyoo isaa fiixaan ga'ee deemu jechuudha. Isa immoo yaangamaan fakkeenyaaf Haacaaluu gooftaa Yesuusitti aanee anaaf akka addunyaatti nama dhiibbaa uume jedhee amanu Haacaaluu. Yesuus Kiristoositti aanee. Maal barbaada? Kan biraa faranjii ta'uu qaba dirqama. Argite of fudhachuu qaba Oromoo sirriitti jechuudha. Haga Oromoon biyya lafaa kana Itoophiyaa kana keessatti bu'aa guddaa buuse ergamaan Waaqayyoo hin buusne ta'uu danda'a. Maaliif Waaqayyoo namumaan hojjetame? Kanaaf namni immoo baay'inaan biyya kana keessatti hojii gurguddaa kan hojjete Oromoodha. Kanaaf maalidha? Dirqama adii ta'uu qabu. Nama adii kana babbareedee fakkiin ka'ee akka nuuf kana isa dhungattu kana anaaf Haacaaluu dhungachuu naa wayyaa maxaaliyaan fakkii ka'ee. Fakkii ergamootaa dhungachuun. Anaaf Haacaaluu dhungachuu naa wayyaa fakkuma Haacaaluu kana dhungachuu naa wayyaa dhugaa dubbachuu maaliif dirqama adii ta'uu qabu Haacaaluu. Gurraachuma kana ta'ee waa hojii bareeda hojjeteera jechuudha. Kanaaf namni dhiibbaa uumee biyya lafaa kanarratti taree isatu milkaa'ee jedhama yookaan immoo kaayyoo uumame saniif. Fakkeenyaaf gooftaa Yesuus waggaa meeqatti du'e?
waggaa 33 biyya lafaa kanarra jiraate mi waggaa 33 ichi soddoma booda waggaa 30 waan hojjenne waggaa 30 hin cuuphamee waggaa 3 keessatti garuu waan addunyaa kana sochoosuu hojjete achi immoo du'ee du'aa qabe yommuu du'u maal jedhe fannoo irratti tafassama jedhee miti bakka abbaa koo hojii ati akka biyya lafaa kanarratti hojjedhu naaf kennite fixee xumuree si kabajeera sulfeesseera kabaja siif kenneera jedhee miti Yohaannis 17 akka hojii biyya lafaa kanarratti hojjedhu naaf kennite maal godheera fixee sulfeessee si kabajeera jedhee kanaaf Waaqayyo kaayyoo isaaf kenne waan xumureef gooftaan Yesuus maal jedhe kaayyoo naaf kennite fiixaan baheera jedha waggaa meeqatti waggaa 33 jechuudha amma Isaayyaas deemtee dubbiftu maal jedha akka nama qassafaso jedha akka nama Waaqayyo isa rukkute isa cabsee isa abaaretti ilaallee jedha Isaayyaas garuu miti cubbuu keenyaaf kan ta'e jedha amma namni ilaalcha namaatiin namni yang ta'e yoo du'u Waaqayyo gatii isaa kenneef namina jettee tono jettu miti garuu Waaqayyo waan hojjetee fixnaan namni tokko deemee boqochuu isaa yooma rakkoon hin jiru kanaaf namni milkaa'e kan jedhamu waggaa dheeraa kan jiraate soddoma waggaa gabaabaa keessatti amma Hacaaluu argite Oromoo hedduma mugee jiru kana keessa jaampariidhaan ol kaasee nuuyyuu isumaan kaani maal kanaaf Oromoo hedduma ciisnee dubbiin jennee ciisnee raba ciisnee achii kunoo isumaan nu kaasee amma Oromummaa keenya barana yaada. Egaa Hacaaluu akkana jaalatti sirba dhaggeeffatu. Sanuma wal qabsiisaniiti ilaala. Hacaaluu sababii jaallatuuf dirqama sirba si dhaggeeffata waan jiru fudhatanii. Hacaaluu sababa jaallatuuf sirbas dhaggeeffadha garuu. Manni amantaa immoo nayyamu. Sirbituu mootummaa Waaqayyoon dhaaltu jedha. Nama mana amantaa miti nama amanu. Kan duratti sitti nama amanu. Kompaawundii tokko keessatti yoo matee iyyuu macaafa qulqulluu irraa iyyuu sirbituu mootummaa Waaqayyoon dhaaltu jedhamini. Dhaggeeffatu jedha. Inni sirboonni ni dhaggeeffatu adda addaa. Sirbituun jedhu kuniyyuu ama sirbituun Itoophiyaa sirbituun jedhamtu faarfattu jedhamti. Irra caalli muka Oromoo kun akka raajii fa'aa isaan godha bara sirbitoonni Oromoo kun irra raajilleedha. Raajilota Itoophiyaa irra sobduu raajilota Itoophiyaa kanarraa dhugaa weellistoota Oromoon jaalladha. Irraa gadi. Xiinxalaa siyaasaa Oromoon jaalladha. Amma raajii Itoophiyaa irraa maka akkuma Jawaar kana ammoo laaltu akkana ta'uu fedha jedhame irraa gadi ayyaana qabdi ijoolleen Oromoo. Waaqa ayyaana biraa miti. Garuu maal seete? Amma fakkeenyaaf beektaa power of word jedhamu tokko jira akkuma kitaaba qulqulluutti jechuudha. Humna sagalee humna dubbachuu kanarratti yeroo tokko kufaatii kee qofa lallabdees kufaatii keessaan baatu. Siigalee amma xiqqaa tafarii fudhatte bara 2000 meeqatti akka ta'e beeku sirboon dhaggeeffate. Saaqi saanqaa jedhu tokko argite bara inni isa sirbee booda Oromoo meeqatti mana hidhaadha bahe. Akka raajitti mul'ata jechuudha. Amma kunoo yoo sani bulloo jedhee bulloo garmaamu tola jedhe kunoo bulloo baasa jechuudha. Mee kanarra dirqama atirii kee keessa mana amantaa kee keessa jiraachuun qabu namni tokko dhugaa dubbate taanaan masgiida isaa ta'u simadhu. Dhugaadha. Ani Waaqayyo sirba dhaggeeffata seeta. Sirbaanis natti dubbata jedhee nama. Maaliif jedhu? Sirbaan natti dubbata Waaqayyo. Maaliif? Kitaabni qulqulluu anaa miti ka jedhu kitaaba qulqulluu jedhu. Waaqayyo karaa tokkoonis karaa biraanis karaa hundaanis namatti dubbata. Namni garuu maal hin ta'u jedhu. Hin hubatu jedhami. Waaqayyo harreedhaan dubbatee miti kitaaba irratti. Miti? Kanaaf akkamitti weellisaadhaan sitti hin dubbanne Waaqayyo harreedhaan egaa dubbate. Bal'istee kitaaba qulqulluu daayimeenshinii hundaan ol laalle tira tarta. Amma ingadda mucaan tokko deemaa siruma iyyuudha galaana gaaromsaatti maal ilaallachaa taatee minaamina jedhana maali amma mucaa tan ergeefsuuf jedhetu maani bakka ilaallachaa taatee minaamina jedhe. Sirbicha moo? Rumaan kutee sirbicha ilaallachaa taatee minaamina jedhana amma kuni dirqamas paastaruu haalleluuyaa ilaallachaa taatee minaamina sin jechuun qaba. Bakka namni ergaan harreedhaanis haa dhufu galaanaadhaanis haa dhufu caalaadhaanis haa dhufu eenyuudhaanis haa dhufu. Ilaallachaa taatee hoo sin jedhe amma asirraa nani dirqama paastarii yookaan akka Gabrielitti sitti mul'achuun qaba.
sagalee koo jijjiirra ilaallachaa adeemsiin jechuun qabu. Bakka ilaallachaa adeemsiin jedhee Waaqayyo anaanis itti dubbata, namicha kaameeraa waraabu kanaanis itti dubbata, harreedhaanis itti dubbachuu danda'a. Hubachuun garuu keenyuti jechuudha. Keeti jechuudha. Kanaaf sirbituu Itoophiyaa jettu kana sirba kan jedhu kitaabni warruma qullaa sirbaa biyya alaa kanatti ciffaraa yookaan kilabiin qullaa qaama isaanii isaa sirban warra akkasiitiin mootummaa Waaqayyoon dhaaltu jedhu malee ani sirba Oromoo keessatti akka cubbutti illee ilaalu maaliif seete Oromoon lafa ofii naannoo ofii faarfataa gootota ofii faarfataa kun immoo kitaaba qulqulluu irra jira. Fakkeenyaaf akka Daawit fudhattu Daawit Yerusaalem yoon sirraafadhe Yerusaalem jedhaa miti yoon bira isaa shiqanyee tirsaan jedha amma waa'ee magaalattii faarfata jechuudha. Baalaasabሽ ምላሴ በጉሮሮ ይጣበቅ jedha. Arrabni kun onnoo kokkee kottaa haadha maxxanee haafu akka hin dubbanne yookaan didaa haa ta'u jedhaan afaan koo haa qabamu arrabni koo haa qabamu yoon si dagadhe jedha. Daawit waa'ee Yerusaalem yoo faarfatee yoo dubbatu faaruu Daawit jedhamee galma. Oromoon waa'ee Oromiyaa yoo faarfatu maaliif hanu jenna sirbata akka faaruutti fudhatamuu qaba. Maaliif naannoo irraa dhalatte kana faarsuu kabaja kennuun beekamtii kennuufiin Waaqayyo illee ka jaalatu. Kanaaf akka waan Daawit akkasi lamaffaa kitaaba qulqulluu irratti amma Oromoon yeroo ilaaltu amma gootota isaa kaasee akkuma amma akka Aliyyii Cirrifaa Bakar Waaree Lagasa Wagii manaamina kaasee to'annoo jedha. Bahaadhii haa waan hunda Taaddasa Birruu fa'aa Agarii Tulluu fa'aa kaasee faarfata. Kun immoo kitaaba qulqulluu irra waan jiru. Fakkeenyaaf akka Daawitiin Goliyaad gatee yommuu dhufu Daawit elfa gaddala Saa'ol shii gaddala jettee dubartiin sirbiteef jedhame. Kanaaf Oromoon goota isaatiif illee sirbuun akkasuma laallamuu qaba malee akka waan badaatitti laallamuu qabu jedhu nama. Deebii isaan dhaggeeffadhaadha. Dhaggeeffadhaadha sirba. Akka raajitti. Ani bari dhaggeeffadhu osoo jedhe kaafee tokkotti taa'ee dhaggeeffadhaa bara. Sirriidhaan taaksii keessaa gaafa deemee dhaggeeffadhaa laal argite maaliif amma feekiidha amantii tokko amantoonni tokko feek laayifiidha. Fakkeenyaaf ammaani fuuldura hin jiraadhaaf. Waan itti amane godheen ta'uu barbaada. Waan itti amane dubbadheen waan dhaggeeffachuu qabu nan dhaggeeffadha. Waan dhaggeeffachuu hin qabne hin dhaggeeffadhu. Qoy fakkeenyaaf amanuu fi amanuu diduudhaafis bar dhaggeeffachuun sirraa eegama miti. Faaruuyyuu bar faaruudha jettee fudhachuudhaaf jalqaba dhaggeeffatta. Faaruun kun sirriidha. Faaruun kun sirrii miti ka jettu. Sirballee bar dhaggeeffatte ergaa kasiif dabarsu yoo ta'e hin fudhatte. Ergaaosiin dabarsine asiin dhageesse asiin baaste. Gurra lama sii uumamee kanan dhageessa kanan baaste. Siif tolamu kanan qabatu ummatti keessa jechuudha. Kanaaf akka waan nuti ilaaluu qabnu. Fakkeenyaaf ani tokko qoy jarri amma sirba dhaggeeffadhu minaamina kaffayyaa loggoon dhaggeeffata jedhu kun sirba akka ta'e akkamitti beekarree sirba dhaggeeffatu. Isaan kan jechuu barbaadan yeroo baay'ee Oromoonni mana amantaa sirba kanaan balaaleffatu akka cubbuutti ilaalu. Cubbuu baay'ee yoo godhan iyyuu sakaanii sirba dhagaa kan isaan akka cubbuutti fudhatan. Kanaaf kaffaaloon immoo faallaa isaa sirba dhaggeeffata. Maal seete amma ilaali cubbuun nama ka ajjeesee sirba ka baannoo ka arrabsees qixxeedha. Cubbuu guddaa fi cubbuu xiqqaa jedhee Waaqayyo kitaaba qulqulluu irra keenya. Hubannaa keenyatu xiqqoodha malee hubannaan qabu malee cubbuu xiqqoo nama kan nama arrabse maal jedhee ndoo Yesuus Kiristoos dhufee seera Musee kana irra deebi'ee Maatiyos lallaba tulluu taraaraa subbat jedhamu san irratti yommuu dubbisu kan kana dura seera irratti akka gidal yookaan immoo hin ajjeesin akka jedhame dhageesseertaa jedheen. Amma garuu obboleessa isaa Uhur yookaan immoo Jaamaa jedhee ka arrabse du'atu isa eeggata jedhamiti arrabsuu jechuudha. Kanaaf cubbuu xiqqaa fi guddaan hin jiru jechaa jira jechuudha. Kanaaf kan sirba dhaggeeffatee nama qeequu nama fakkeenyaaf ammaati si'oolii seenta cubbamaadha jechuun cubbuudha laata. Ana yakkuudhaaf ati qulqulluu taatu. Namni tokko si yakkeeti qulqulluu ta'uu barbaada. Akka nama Farisaawaa fi Saqaraajii jedhamu mana amantaa deemanii yaa Waaqa akka namicha sanii waan nan gooneef jedhe quba tokko achi kaa'ee waa harka tokko as ol kaa'eera. Garuu ka qulqulluu ta'ee deebi'e qajeelaa ta'ee ka deebi'e eenyudha fagootti ka jiru ana ilma kee cubbamaadha. Ol ka'ee si ilaaluu hin danda'u. Ijji qulqullootaa yookaan immoo ijji qajeelotaa ofii isaa irratti jedha.
Ayuudaawidha. Nama Ayuuditiin, Ibraawidha, nama Ibruuti. Achuma immoo deebi'eet nama Naazireet jedhamu. Maali hoo kadhannu peentee taanee maali? Maqaa gooftaa Yesuus nama Naazireet jennaami. Maal Naazireet achi samiirra jirti. Naazireet Yerusaalem keessa jirtu magaalaa xiqqoodha jechuudha. Iddoo itti dhalate qaba. Ishee nama Naazireet ta'u akkamitti beekne? Waraqaa eenyummaa fa'aa qaba jechuudha. Sii galee kanaaf akka cubbuutti ilaalamuu qaba. Akkuma duratti Waaqayyoon siyaasaa geggeessa hin jedhe Kiristoos illee siyaasa keessatti yommuu ilaaltu hin qaba. Naannoo isaan dhumata, eenyummaa isaa ni himata. Eessaa akka dhufe ni himata. Eessaa akka dhufte himachuun kee amma akka hafuuraatti samiirraa hin dhufe fakkeenyaaf. Akka foonii tokko tufarraa hin dhaladhe. Amma peenteen zamanaa kana qoqqoodee addaan kilaasii isaa beekuu wallaaluurraan malee cubbuun qabu. Fakkeenyaaf akka hafuuraatti ani samiirraa hin dhaladhe, samiirraa hin dhufe gara abbaa kootti kun hin deebi'e jechuudha. Akka foonitti immoo kun dhiigni kun obbo tufarraa dhalate. Kun immoo mootummaa Waaqayyoon dhaalu sagalee Waaqayyoo jenna. Kanaaf akka jiraatu kan eeyyamameef biyya lafaa kanarratti mirga isaa kabachiisee jiraatu qaba jechuudha. Beekumsa. Kanaaf nuti xiqqoo beekumsa wannoo sirriitti wannoo hin jenne malee waliin lolu walumaan deemaa akka fakkeenyaaf kitaaba qulqulluurra kan Yoonaas yommuu argitu gara Nanaweetti Waaqayyoon isa ergee didee gara Tarseesii deemu sana maal jedhee eessaa dhuftee yoo jedhan wannoo bidiruu wannoon dha'ee booda eessaa dhuftee yoo jedhani maal jedhan qilleensi erga dha'ee bidiruun achitti raafamtee galaana irratti nu jettu ani nama Ibruuti jedhe. Amma Yoonaas raajiidha ka zaranyaan taane isa argitee nama Ibruuti jedhee dubbate. Eenyummaa ofii dubbate jechuudha. Akkuma amma Oromoodha yoo jedhu kana zaranyaa jedhamu kana. Kanaaf balleessinee yaaduu qabna. Ofitti boonuu qabna. Kaan gadis qabuu qabnu immoo eenyummaa keenya garuu gatus hin qabnu. Waan hundaan of taanee jiraachuu barbaachisaadha. Hafuuraanis fooniis kana naannoo. Shimala bareedaa isaallee konkolaataa keessa akkatti godhattee dhageenya irra.